إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا Because he is responsible for the sex of the child, male or female. The Quran says in Surah Az-Zumar, chapter 39. Qur'aanni suuraa Zumar, suuraa 39 ayaa 6 Rabbiin garaa haadhatee sanii keessatti uumaa boodaan sadarkaa garagaraa keessa dabartanii dukkana sadii keessatti isin uumaa ja'a. Profeesar Keith Moore ayaan Qur'aanaa kun dukkana sadii jee kan ibse dukkana garaa, dukkana gadaameessaa fi dukkana obbaatiitii je. Kanaafuu ilmi namaa uumaa boodaan dukkana sadii keessatti uumame. Qur'aanni sadarkaa imbiriyoon keessa dabru gad fageenyaan ibsee jira. Suuraa Mu'minuun, suuraa 23 ayaa 12 hanga 14 irratti dhugatti abbaa namaa gosa biyyee hundarraa uumne. Eegasii nutfaa yookiin bishaan namni irraa dhalaturraa uumne. Nutfaa san gadaameessa jabaa keessa keenya. Eegasii nutfaa san calaqaa yookiin dhiiga ititaa goone. Eegasii foon goone. Duba foon san lafee goone. Eegasii lafee san foon uwwisne. Eegasii uumaa biraa isa uumne. Warra waasa waru hundira Rabbiin caalaa ta'e ja'a. Aayaaleen Qur'aanaa sadan kunniin akkaataa guddina ilma namaa kan gadaameessa keessaa jalqabarraa kaasanii gad fageenyaan ibsan. Jalqabarratti nutfaarraa uumnee je bishaan dhangala'aa laafaa jechuudha. Kana duratti irraa dubbannee jirra. San booda nutfaa gara calaqaa jijjiire. Nutfaan ulaan ula fakkaata jechuudha. Kanaas irraa dubbannee jirra. Jechi afaan Arabaa kana calaqaa jedhu hiikkaa sadi qaba. Inni tokko ulaan ula waan fakkaatu jechuudha. Kan lammadaa waan wahitti maxxanu jechuudha. Hiikkaan sadaffaa ammoo dhiiga itite jechuudha. Kanaafuu imbiriyoon sadarkaa calaqaarra jiru ulaan ula fakkaata. Uumama dhiiga qaama keessaa xuuxu fakkaata. Karaa obbaatiitiin haadarraa soorata isa barbaachisu fudhata. Yookiin uumama dhiiga xuuxu fakkaata. Kanaafuu imbiriyoon ulaan ula fakkaatuudhaan cinatti amalli isaatis kanuma ulaan ulaa fakkaata. Hiikkaan lammadaa kan wahitti maxxanu jechuudha. Akkuma nuti beeynu imbiriyoon jidaara gadaameessaa haadhaa irratti maxxana. Ji'oota 9 wayita gadaameessa keessa jiru sanitti gadaameessatti maxxanaadha. Hiikkaan sadaffaa calaqaa ammoo dhiiga itite jechuudha. Akka saayinsiin ammaan tana nutti himutti dhiigni sadarkaa jalqabaarra jiru san dhiiga qaama keessa yaa'uu miti. Dhiiga ititee dhaabbate. Alhamdulillah hiikkaan sadeen jecha calaqaa waan saayinsiin ammayyaa qorannoon bira gahe waliin tokkuma. Aayaan san itti fufuudhaan qaraaran makiin keessa keenyee ja'a. Bakka eeggamaa jechuudha. Akkuma nuti beeynu daa'imni garaa keessatti gama alaatiin lafee duwidaatii fi irree teessumaa yookiin hudduutiin marfamee eeggama. Keessatti ammoo garaadhaan gadaameessaa fi dhangala'aa obbaatiitiin tiifama. Kanaafuu saayinsiin daa'imni gadaameessa haadhaa keessatti eeggumsi jabaan isaaf godhamuusaa ragaa bahee jira. Aayaan itti fufuudhaan calaqaa gara mudgaatti yookiin foonitti jijjiirree ja'a. Foon san foon alaanfatame fakkaata. Profeesar Keith Moore waan akka pilaastikaa fuudhee boca ulaan ulaa fakkeesse. Kun sadarkaa jalqabaa kan imbiriyooti. Itti aansuun ilkaansaa jidduu kaayee ciniine. Kunis foon ciniiname akka fakkaatuufi. Bocni ilkaanii pilaastika sanirratti hafe iddoo lafeen duwidaa yookiin spinal cordin irraa daraaru fakkaate. Aayaan itti fufuudhaan foon san lafeetti jijjiirre je. Lafee san ammoo fooniin uwwifne. Eegasii uumama biraa isa uumnee je. Qur'aanni wayita uumama biraa isa uumne jedhu maal nutti himaa jira. Hanga sadarkaa kana bira gahutti sadarkaaleen jiran mudgaa, cidaama, laxmi keessa dabree uumama biraa hanga tahutti sadarkaaleen guddinaa jiran kan uumama biraatiinis wal fakkaataadha. Qurxummiin, hilleensi, uumamni biraatii sadarkuma kanaa tana keessa dabran. Sadarkaa tanniin eega xumureen booda guddinni ilma namaa kallattii biraa qabata. Mataa, harka, miila nutti godha. Isa kanaan Qur'aanni uumama biraa isa uumnee je. Rabbiin kan warra waasa waru hundarra caale. Qur'aanni sadarkaa guddina imbiriyoo gad fageenyaan ibse. Profeesar Keith Moore akkana je. Ibsi bocarratti hundaa'ee Qur'aana keessatti kenname. Calaqaa waan ulaan ula fakkaatu. Mudgaa foon ciniiname kan fakkaatu. Cidaamaa lafee laxm foon jedhu kun qoqqoodamiinsa saayinsiin ammayyaa kanne caalaa ibsa gad fageenyaan kanna. Saayinsiin sadarkaa duraa
sadarkaa lammadaa sadarkaa sadaffaa sadarkaa afraffaa jechaa deema kan adda baasanii hubatuun nama dhiba ibsi qur'aana keessaa ammoo kan gad fageenyaan ibsamee fi kan hubatuudhaafis namaaf laafuu jedhe jaarraa 16ffaa fi 17ffaa keessa saayintistoonni akka haamu sanyiin dhiiraa boca ilma namaa qaba ja'anii yaaduu turan sanyii dhiiraa kan mataa fi qaama biraa qabu kanaatu eega gadaameessa keessa seeneen booda guddataa ja'an booda irratti guddinni hanqaaquu guddina sanyii dhiiraa akka caalu eega beekaniin booda saayintistiin akka deegaraaf ilmi namaa sanyii dhiiraa keessa osoo hin taane hanqaaquu dubartii keessa jira yaada jedhu barsiisuu jalqaban booda irratti namni maawoparaattis ja'amu yaada bii perentaal yookiin ammoo sanyiin lachuu uumama ilma namaatiif barbaachisoodha kan jedhu barsiise sanyiin lamaan eega walitti makamanii zaayigootii uumaniin booda akkuma qur'aanni gad fageenyaan ibse sadarkaa garagaraa keessa dabruun ilma namaa ta'a rabbi qur'aana keessatti suuraa hajj suuraa 22ffaa aayaa 5 irratti nuti biyyarraa isin uumnee jirra eegasii nuxfaa yookiin bishaanirraa eegasii calaqaa yookiin dhiiga ititirraa eegasii mudgaa yookiin foon suuraa qabuu fi hin sawwaraminirraa isin uumnee jedhe aayaan qur'aanaa kun nama Dr. Maarshaal Joonson jedhamutti geeffame namni kun biyya Ameerikaa magaalaa Filaadelfiyaa Yuunivarsiitii Sah Toomaas Jeefarsan Inistituutii Daarlingitti hogganaa muummee anaatoomiiti akka saayinsiitti imbiriyoo sadarkaa tanarra jiru garaa keessaa baasnee osoo baqeessinee qoranne qaamni gariin uumamee gariin ammoo kan hin uumaminiitu jira kanaafuu Profeesar Joonson akkana jedhe imbiriyoo sadarkaa tanarra jiru uumama guutuu jennee yoo ibsine dogongora ta'a sababni isaa qaamni gariin sadarkaa tanarratti hin uumaman gama biraatiin guutumaan guututti ilma namaatii miti yoo jennees dogongora sababni isaa qaamni gariin uumamee jira kanaafuu uumama sadarkaa tanarra jiru ibsuudhaaf wanni akka jecha qur'aanaa kanaa gaariin hin jiru gariin kan suuraa qabu gariin kan suuraa hin qabne akkana haa jennuunii jedhee dubbate akka afaan arabaatti jechu kun waan adda bahee fi kan addan bahin ja'ameetis ni ibsama Profeesar Joonson sadarkaa tanarratti seeliin gariin kan adda bahe gariin ammoo kan addan bahintu jiraa jedhee ibse qur'aana keessatti suuraa sajdaa suuraa 32ffaa aayaa 9 irratti rabbiin gurraa fi ija isiniif uumee ja'a dabalataan suuraa insaan suuraa 76ffaa aayaa 2ffaa irrattis ilma namaa kan akka waa dhagahee arku goonee ja'a qur'aanni jalqaba waa'ee gurraa eeganuu fi booda waa'ee ijaatti aanse arraan tana saayinsiin akka nutti himutti qaama ilma namaa keessaa miirri jalqaba irratti uumamu miira dhagahuuti guyyaa 22ffaa irratti gurri uumamuu jalqaba gaafa ji'a 5 guutu uumamni kun ni xumurama booda irratti ijji banamuu jalqabdi kun gaafa ji'a 7ti kanaafuu qur'aanni waan amma saayinsiin jedhuun walitti gala dura gurraatu uumama itti aansuun miira waa dhagahuutu dhufa qorannoo dalagame tokkootu jira daa'ima haati isaa taayipiidhaan waa barreessitu tokkotu dhalate daa'ima kan akkuma dhalateen fuudhanii deeman haati daa'ima kanaa taayipiraayitaraan waa barreessiti daa'ima isiin deesse fuudhanii deemanii daa'imman biroo 9 wajjin kaayan daa'imman 9 kunniin haadha taayipistiin ta'iniif dhalatan san booda 9 taayipiraayitar teeppirraa baname daa'ima dubartii taayipistii saniif dhalate malee kuuwwan jiran hundi ni rafan sababni isaa daa'imni dubartii taayipistii saniif dhalate wayita garaa keessa jiru sagalee taayipii dhagahaa ture daa'imni sun sagalee san duraanuu waan beekuuf hin sodaan hadiisni hedduun kan dubartiin garaa qabdu qur'aana qara'uu qabdi jedhutu jira arraan tana saayinsiin dhalaan garaa qabdu wanni isiin laaltu wanni isiin dhaggeeffattuu fi wanni isiin caqastu daa'ima dhalatu irratti dhiibbaa mataa isaa qabaa ja'a haasawa kiyya xumuruun duratti qabxii lamaan takka dabaluun fedha qur'aanni suuraa qiyaamaa suuraa 75ffaa aayaa 3 hanga 4 irratti warri rabbitti kafaran waan ja'an nuuf ibse eega duuneen booda eega ilmi namaa du'ee awwaalamee lafeen gargar yaateen booda guyyaa qiyaamaa rabbiin akkamitti qaama keenya walitti deebisa ja'anii gaafatan rabbiin deebisaa isaaniif kanneekki jedhe isa warri rabbitti kafare waan nuti deebinee isa kaafnee jiraachisuuf lafee isaa walitti hin qabne isaa dhugatti walitti qabna walitti qabu wajjiin fiixee qubbeen isaa uumnee deebisuu ni dandeenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaa nama du'aa kaasuu miti qaama isaa kaasuu miti fiixee qubbeen isaatu niin deebisa hoggaa jedhu maal nuuf ibsa namni Sah Faransis Goolt jedhamu bara 1880 keessa waa'ee ashaaraa quba argachuu danda'e quba nama miliyoonaan lakkaa'amuu osoo walitti qabne kan tokkootu waliin fakkaatu jedhe arraan tana namoonni hedduun keessattuu poolisiin FBI, CIA, CID namoota adda baasuudhaaf warra badii dalage warra waa hate adda baasuuf ashaaraa qubaaf fayyadaman sirna ashaaraa qubaa kan namni bara 1880tti beekuu danda'e kana rabbiin ol aane waggaa 1400 dura nuuf ibse lafee qofa osoo hin taane ashaaraa qubaatu akka duraan jirtutti deebisee jaara
Fakkeenyi xumuraa kannuudhaan haasawa kiyya goolabuun barbaada. Fakkeenyiin isiniif kan Profeesar Tagatat Tajesan jedhamuuti. Profeesar Tagatat Tajesan biyya Thailand Yuunivarsiitii Chiang Maitti hoogganaa muummee anaatoomiiti. Namni kun waa'ee miirota dhukkubbiin itti dhagahamu irratti yeroo isaa gad fageenyaan kannuun qorannoo gaggeesse. Amma dura nuti doktoroonni miirri dhukkubbii kan namatti dhagahamu seelii sammuu keessa jiru jennee yaadaa turre. Dhiheenya kan akka beekuu dandeenyetti ammoo sammuun cinatti gogaa yookiin coraa ilma namaa jalaas miirri dhukkubbii kan pain receptor jedhamu ni jira. Miirri dhukkubbii harkisan pain receptor osoo jiraachuu baatanii ilmi namaa dhukkubbiin ittiin dhagahamu. Kanaaf yoo namni ibiddaan gubatee gara doktoraa dhufe, doktorri waan qara qabu fuudhee bakka gubate san waraana. Yoo namni gubate sun dhukkubbiin itti dhagahame doktorri ni gammada. Gubbaa qofaan gubate jechuudha. Pain receptor yookiin miirri dhukkubbii jalaan jiru humaan taane jechuudha. Yoo namni sun dhukkubbiin itti dhagahamuu baate doktorri ni gadda. Sababni isaa miirri dhukkubbii du'e jechuudha. Gubaa gad fagaate jechuudha. Qur'aanni suuraan isaa suuraa 4ffaa aayaa 56 irratti isaan aayatoota keenyatti kafaran. Ibidda azaabaa isaan seensisuuf teenya. Azaaba keessatti hoggaa gogaa yookiin coraan isaanii gubatee bilchaate coraa biraa isaaniif jijjiirra. Akka laalaa azaabaa akkaan dhamdhamaniif ja'a. Qur'aanni wayita isaan aayatoota keenyatti kafaran. Ibidda azaabaa isaan seensisuuf teenya. Hoggaa gogaan isaanii gubatee bilchaatu gogaa biraa isaaniif jijjiirra. Akka laalaa azaabaa akkaan dhamdhamaniif ja'u maal nutti mul'isa? Wanni nutti mul'isu miirri dhukkubbiin akka namatti dhagahamu godhu gogaa jala jira jechuudha. Arraan tana doktorootaa fi saayintistoonni wanni miira dhukkubbii namatti dhageessisu gogaa jala akka jiru beekuu danda'an. Wayita aayaan qur'aanaa kun Profeesar Tagatat Tajasanitti mul'ifamu. Kun waan ta'uu miti. Kitaabni waggaa 1400 dura barreeffame akkamitti waa'ee pain receptor miirota dhukkubbii harkisan himuu danda'a jedhe. Boodarratti eega hiikkaasaa mirkaneeffatee saayintistoota biroo wajjiin dubbateen booda waan qur'aana keessatti arkeen hawwatamee konfirensii fayyaa 8ffaa magaalaa Riyaad keessatti gaggeeffame irratti hirmaatee laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah Allah malee rabbiin biraan jiru Muhammad ergamaa rabbiitii jedhee islaamummaa qeebale. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah and Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.